Kanaaf diinagdee kanaas decentralize godhu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki torbaatamni Finfinnee naannoo irratti hirkatti. Maaliif fiudaalonni waggaa jaaran akkasii diizaan godhan. Diinagdeen Itoophiyaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takka itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee Bahaa keessa jiru bar baay'inni isaa xiqqaa seera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru. Harargee Bahaa qofa. Bajanni Harargee Bahaatiif ramadamu kabishoftuu waan caalatti fakkaatu bishoftuu naannoo sana. Contribution garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaade karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana ni qabama. You can't believe it. Waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsii lixaa fagoo jiru. Magaalonni garuu kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan Dargiitiif mootummaan Ihaadeeg rural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaan magaalaadhaa taate. Mootummaan magaalaatii fi mootummaa highwayidha. Resourcing uummata adiyyattu kanaaf uummatumti keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe sitti immoo buna Harar kajamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasii. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sadi. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte. Aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte. Saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan gaa ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf economic model Itoophiyaadhaa redesign godhamuudha qaba. Economic zone irratti keessattuu economiin lixa bahaa akka integrate ta'e waliin ka'utti. Fakkeenyaaf economiin Harargee fi Baalee Bahaatii fi Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Itoophiyaa Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin kan namaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose goone Mooyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu galaaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii kana kutaate. Saawudii biyyoonni Arabaa kun wanni hin fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Mooyyeelee. Mooyyeelee iddoo nagahoo ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin cee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamana jirus konsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Somalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin naqu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallol daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifamu waan hin jirre irratti bar. Maarra walloltanii hin jeeni bar Baalee dhaqee wata kan jiru bishaan hin jiru wata kan jiru. Dachirra wallolchiisan. Wallolchiisuu cina manna osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte. Waan isa xiqqoo qabu beekan tun waan hin fashalsaa asiin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa hin takka. Sirriitti illee dheereesse 2006 akkasiin si'a. 2008 osoo Obaamaan aangootti hin dhufin naannoo san duratti walgahiin tokko Stanford University turte. Walgahiin turre Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u ture. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaaleessummaan dhufu jira jedhan. Hayi, soo jarri kun biyyumaan itti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na diraa turtee bishingaa nyaadhee waan itti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodonni sun
على باش نفتي على باش اسمعي اكستريميزم ده نبينا ورا حضراتي ورا تويدا جاني ورا بشون ني يرتني بينا كيسه قدني سمبيرا دبرنا مولا جيس ورنا غرين نما منتي برا جيس ولا غرين نما مو كويدا تي ديمون شي كودا ولي وچوتا دمله نما ولي بده ددر متكنا غرين شري كون مالي شيرا they want to securitize when referring milal border amma gumrukni khela nahi sahi bora nalal mafia bora nenga dokan tu ko jango sakai sagalani bora me isringa bada moyalerra hanga yabe lotti khela me kajira bikabra khela kasini ranjuru what is the game mali namni hay moyalerra kita se namni yabe lotti urwate wonni karatama olu mali bibranda ini kum bikabra ranjuru by the way mekan oga gadem buka tara ankara tam to be mekan mo oga gara oga chil dem to this is extraction sami chawni sam gura jiran tamma ya shabab jani o fanduro skijiba dengadda oga wonni nungatu professor bekkama dimma bale sirri qorati kafan ke dubbatu dimma islamumma do berat expertin warri amerikatis warri europatis experti number 1 irwama faida manin gawane ohiya sagara bali kan wonni kanani jirti yani ornati dina garte nan khiji ba kuni anje olola motumma ko farra inda gemale keesa demeti lale amata gabre kana wachin ture dole fadi ko kajira khadannati yani wala kakaban dole be konsan kamne contexti kam bene kan wala kaniya madrasa argan hun dole kabani fidani onni yani al shabab mun badala biyya keenya keessa seenuun qabu gaamuu qaba garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhoyitee fi miti waan tokkotu hambise Shabaab Itoophiyaa akka hin seenne Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne naannoo biraas akka hin seenne maaliif uummanni Somaalee xungurfamaa ture baroota dabra keessatti garuu siyaasa amantii sana osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture gaafa warri akka Shabaab kun dhufu samun nama onnen Somale Ethiopia keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe Oromoo keessattis Oromoo nationalism qabamee jira bootaa dhabe jechuudha yaaliin godhamne jechuudha ammas qabatamaatti arrafa amma makalakiyaan bordodee yani bordodee irratti Al-Shabaab qabne janna hoggana dabaa fadhu jarri muslimaa miti Oromoo illee miti kun shira warri shira tatu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbii laaqqatu keessa dhalan uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Al-Shabaab beekuu hin danda'an maaliif warra keenya amma arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra tuulamaati salaaleedha abbaan kiyya arsiidha ummanni keessa guddanne ummata Harargeeti iitu uufii nooledha Arsi bataskara fide khajare balabato tarsi orthodoxy fudate zaman mele fudate vi salale gorgis kamna mute mo reke jima gorgis war kenya jare ugga jaran arsi salale wali bade jarte arralle ga oromo barbadu wali harom sa masjida sakasum kijiba ummatol busudaf godhani wanni amma ofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii san arsii keessa fidaniif wallaggatti amaara ajjeesaniiti amaara janiin muslima warra amma wallaggattu sun irra caalaan nama wallorra buqqee achi dhaqe amaara janiin amaara jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadde. Beekaa irraanfatte. Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanti akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa
afaan eliitii Oromooti buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma waggan galattu deebii arga. Amma deebii piraaktikalii deebii argatee jira gaafiin ammaati gaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo inus garriitti nurraa fottoo qanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa falli jiru irraa fottoo quudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaase Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraayitti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottooqume 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabne qabate. Laman jettanii.